Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Dirree Barnootaa. Nageenyi badhaadhaa nagaa keessanii. Saba qashtii saba guddaan iddoo jirtanitti yeroo hundumaa nagaan dhabina nagaa qabaadha. Kun tuutoriyaalii koorsii General Psychology irratti afaan Oromootiin isiniif laattamudha. Tuutoriyaalii keenyaan Chapter 1 koorsii kanaa paartii isa dhumaa irra geenyerra. Har'a kan wajjin laallus paartii sadaffaa fi isa dhumaati jechuudha. Chapter 1. Egaa paartii kana jalatti kan wajjin laallu Research Methods in Psychology toopikii jedhu jalatti toopikii lama laalla. Steps in Scientific Research. Scientific Research tokko yommuu hojjennu steppiiwwan nuti hordofnu yookaan hordofuu qabnu as jalatti kan laallu ta'a. Itti aansuudhaan Major Types of Research Methods. Yommuu researchii tokko hojjennu meetodii yookaan tooftaa adda addaatti fayyadamna. Asirratti tooftaalee sana sadan kan laallu ta'a. Descriptive metodiin hin jira. Correlational research metodiin hin jira. Akkasuma experimental research metodiin hin jira. Isaan kana kan laallu ta'a jechuudha. Na faana tura. Research yommuu jennu maal jechuu keenya? Research is a scientific method of acquiring knowledge and solving problems. Scientific metodii ta'e researchiin jechuudha. Karaa ittiin beekumsa argannuu fi rakkoo furruudha. Kanaaf researchii keessa waa meeqa jira, waan baay'ee argachuu dandeenya. Researchii keessaan baay'ee jira. Waan haaraa tokko burqisiisuu dandeenya. Beekumsa adda addaa achi keessaan argachuu dandeenya. Waan haaraa tokko argachuu dandeenya. Karaa biraa immoo rakkoo furuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma beeknu researchiiwwan biyya keenyaa akkuma Afrikaa waliigalaatti kan isaan hojjetaman rakkoo tokko furuuf jedhamee yaadama. Solving problems rakkoo furuuf researchiin hojjetama jedhamee yaadama. Garuu researchiin biyyoota guddatanii baay'een isaa kan hojjetamu just rakkoo furuun akkuma jirutti ta'e waan haaraa fiduudhaaf kan beekumsa haaraa tokko fiduudhaaf kan isaan focus godhan baay'ina. Scientific method yommuu jennu maal jechuu keenya? Process of testing ideas through systematic observations, experimentations and statistical analysis. Yaada yookaan idea tokko test gochuu yookaan hubachuudhaaf jechuudha. Karaa maal ta'e yommuu fayyadamne scientific method ta'a. Karaa systematic ta'e, karaa qindaawaa ta'een observationiidhaan ta'uu danda'a, daawwiidhaan jechuudha. Yookaan yaalii hojjechuudhaan ta'uu danda'a. Kan ammoo statistical analysis yoo jennu daataa funaanuudhaan jechuudha. Daataa funaanuudhaan, saampilii funaanuudhaan karaa qindaawaa yookaan systematic ta'een yommuu deemnu scientific method hordofnee jenna researchii sana hojjechuudhaaf jechuudha. Well, hypothesis yommuu jennu maal jechuu keenya? Hypothesis is a tentative proposition about the relationship between two or more variables or phenomena. Hypothesis yommuu jennu tentative propositionidha yookiin yaada dursinee keenyudha. Tilmaama dursinee lafa keenyudha waa'ee vaarabilii lamaa yookaan lamaa olii. Hariiroo vaarabiliiwwan lamaa fi lamaa olii gidduu jiru yaada dursinee keenyudha. Fakkeenya tokko isiniif kaasuudhaaf barattoonni dhiiraa barattoota shamarranii caalaa maatisii danda'utu jenne kun hypothesisidha jechuudha. Tentative propositionidha. Yaada jalqabaatiin kun ganaa maal barbaada? Researchii barbaada, qo'annoo fi qorannoo barbaada. Garuu dursinee akkasumattiin tilmaama yeroo keenyu jechuudha. Hypothesisii jedhamanni suni. Vaarabiliin nuti fayyadamne dhiiraa fi dubartiidha. Ammasitti dhiiraa fi shamarran fayyadamne akka vaarabiliitti. Vaarabilii lama fayyadamne jechuudha. Kanaaf dhiironni dubartoota caalaa yookaan shamarran caalaa maatisii hojjetu yommuu jennu hypothesisii lafa keenya jechuudha. Theory kan jennuun theory is an integrated set of principles about observable facts that is intended to describe and explain some aspects of experience. Waa'ee faaktii tokko yookaan waa'ee dhugaama tokko jechuudha ibsuudhaaf kan yaaludha theory. Theory egaa akkuma beektan waa'ee faaktii tokko wanta tokko ibsuudhaaf yommuu yaalludha. Perspektiivii adda addaa fayyadamnee jechuudha. Steps in scientific research. Scientific research yookaan
qorannoo saayinsawaa gaggeessuudhaaf isteeppiiwwan keessa darbuutu jira. Jalqaba defining the problem. Rakkoo jiru ibsina dura yookaan rakkoo jiru hubanna. Riisarchii hojjechuudhaan dura rakkina maaltu jira hawaasa san keessa yookaan iddoo murtaa'aa tokko rakkina maaltu jira kan dura rakkina adda baafannaa jechuudha. Noticing something attention catching in the surrounding for which one would like to have an explanation. Example, students drop out. Surrounding yookaan environment sana keessa namicha research hojjete sana jechuudha attention isaa wanta harkisutu jira dura jechuudha. Rakkina wayiiti jira hawaasa sana keessa. Kanaaf researcheriin sun namni research hojjetu sun rakkina sana furuudhaaf deema. Fakkeenyaaf barattoonni maaliif akka barumsa addaan kutan? Barattoonni maaliif akka barumsa isaanii addaan kutan qorachuu barbaade researcheriin tokko jechuudha. Kuni piroobileemiidha gaa. Barattoonni barumsa isaanii adda kutuun piroobileemiidha. Piroobileemii jiru hubateera yookaan difaan godhateera jechuudha. Isteeppii itti aanutti darba. Formulating the hypothesis. After having an observation on surroundings, perceiving the problem, you may form an educated guess about the explanation for your observations, putting into the form of a statement that can be tested. Steppi lammataan formulating the hypothesis. Hypothesis formi godhaa jechuudha qaama. Yaada tarreessa. Gas godha jechuudha mam. Educated gas yommuu jedhi in tilmaama jechuudha yaada wayii tarreessa. Yaada akkasumaaniitu hin ta'e educated kan ta'e yaada itti dhiyaatu wayii. Tilmaama itti dhiyaatu wayii yookaan akka nama barate tokko tilmaama itti dhiyaatu wayii lafa ga'a yookaan tarreessa jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni akka barumsa adda kutanan perceive godheera mitire. Yookaan piroobileemii perceive godheera yookaan piroobileemii jiru sana adda baafateera. Barattoonni barumsa kan adda kutaniif jedhee tarreessa qaama achilatti maal tarreessa? Sababii kanaaf sababii manni barumsaa naannoo isaanii dhiyeenyatti hin jirreef sababii maatiin haala baruuf barsiisuu isaanii hin mijeessineef maal jedhee tarreessa yookaan gas godha jechuudha. Inni kun ganaa testi ta'a garuu ganaa calalama. Isteeppii lammaffaa irratti aayidiyaan inni tarreesse kuni eessatti testi ta'u isteeppii sadaffaa irratti sirriidha moo sirrii miti kan jedhu achitti tested ta'u jechuudha. Isteeppii sadaffaan testing the hypothesis. At this step, the researcher employs appropriate research methods and collects ample data or information to accept or reject the proposed statement. Statementii proposed godhe sana yookaan tarreesse sana asitti maal godhaa testi godha jechuudha. Just inni kan inni tarreesse fakkeenyaaf sababii manni barumsaa naannoo isaanii hin jirreef sababii maatiin haala baruuf barsiisuu isaanii hin mijeessineef sababii adda addaa tarreesseera manni isteeppii lammaffaa irratti jechuudha. Sababiin inni tarreesse kun amma isteeppii sadaffaa irratti maal ta'u tested ta'u jechuudha. Sirriidha moo sirrii miti kan jedhu asitti adda baafataa jechuudha qaama. Erga maal hojjetee booda deetaa erga funaannateen booda informationii erga funaannateen booda yaadota yookaan statementii proposed godhe sana statementii tarreesse sana asitti kaan isaanii accept godha kaan isaanii reject godha jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni barnoota isaanii adda kan kutaniif sababii manni barumsaa halaala jiruuf inni jedhu sun kufuu danda'a amma asitti. Ergaa deetaa funaannateen booda jechuudha. Kan darbu immoo jira propositionii inni tarreesse keessa warri darbuun jira jechuudha. Arfaffaa conclude godha amma drawing conclusions. The step in which researchers attempt to make generalization or draw implication from tested relations. Naaf ammasitti conclude godha jechuudha. Researcheriin sun maal godhaa? Conclude godhaa. Erga conclude godhee generalize godha. Generalize godha yommuu jennu researchiin inni hojjete sun jechuudha naannoo biraatiif illee applicable ta'a. Naannoo sana fakkaatu environmentii sana kan fakkaatu jechuudha. Hin bal'ata jechuudha. Fakkeenyaaf inni naannoo murtaa'aa irratti hojjete yoo ta'e
aana irratti hojjete yoo ta'e godina irratti generalize godhaa jechuudha achi ol bute. Dhumarra reporting results. Resultii irra ga'e qaama isa ilaallatuuf yerootti report godhudha yookaan yerootti dhiyeessuudha jechuudha. Well, major types of research methods. Research method adda addaatu jira. Tooftaan nuti research tokko yommuu hojjennu tooftaalee adda addaa fayyadamuu dandeenya. Inni jalqaba descriptive research dha. In this type of research, the researcher simply records what she or he has observed. Akka descriptive researchitti namni descriptive research hordofee research tokko hojjetu kan inni raawwatu maalidha? Wanta arge tokko record godha yookaan galmeeffata, waan daawwate tokko galmeeffata jechuudha. Inni kun karaa sadiin ta'uu danda'a. Wanta daawwate sana kan galmeeffatu yookaan data kan funaannatu karaa sadiin ta'uu mala. Inni jalqabaa naturalistic observation dha. Qaamaan argamuudhaan jechuudha. Naturalistic observation gaaf jennu. It is a method in which subjects are observed in their natural environment to get a real or not artificial picture of how behavior occurs. Natural observation yommuu jennu fakkeenyaaf yeroo baay'ee sin mudateera ta'uu danda'a mana barumsaatti riisarcharoonni tokko tokko utuu isin barachaa jirtanii kilaasii seenuudhaan akkaataa baruuf barsiisuu yeroo riisarchii hojjetan arguu dandeessu ta'a. Utuu isin kilaasii keessa jirtanii seenu si wajjin taa'anii barsiisan akkamitti akka barsiisu, barataan akkamitti akka hirmaatu kilaasii sana observe godhu jechuudha. Yeroo sana akka maal argachuuf get real picture argachuuf yeroo tokko tokko garuu artificial yeroo isaan waraabbatanii deemantu jira. Limitation isaati inni kun. Artificial yommuu jennu namoonni tokko tokko barattoonni tokko tokko duraan kan hin hirmaanne gaafa san namni isaan daawwatu akka jiru waan beekaniif hin hirmaatu harka baasu warrumti duraan hin sochoone jechuudha. Barattoonni tokko tokko ammoo waan sodaatanii namni isaan daawwachaa akka jiru arganii sodaatanii caljechuu danda'u. Warri duraan hirmaatu caljechuu danda'u. Kanaaf kun limitation isaati, hir'ina isaati jechuudha. Artificial ta'uu danda'a. Barsiisanis duraan kan sirriitti hin barsiifne akka gaariitti akka humna isaa beekumsa isaa hunda fayyadamee barsiisuu danda'a gaafsan. Kanaaf artificial ta'uu hin qabu jechuudha silaayi garuu artificial yommuu ta'u limitation isaa ta'a. Limitation inni lammaffaan observer bias dha. Inni kun artificial yommuu ta'u observer effect dha. Observer effect yommuu jennu artificial yommuu behave godhan jechuudha. Barataas ta'e barsiisan yommuu artificial behave godhan observer effect dha jenna. Observer bias ammoo maal jechuu keenya? Namichumti research hojjetu sun researcherumti sun jechuudha. Namoota tokko tokko galmeeffatee nama kaan dhiisuu danda'a. Yommuu barattoonni tokko tokko harka baasanii fakkeenyaaf isaan isinii kaase harka baasanii gaaffii deebisan, gaaffii gaafatan maal namoota tokko tokko qofa galmeesse kaan dhiisuu danda'a gaafa san baay'aasii ta'a jechuudha. Discriminationii ta'a. Kun limitationii naturalistic observation jechuudha. Descriptive research jalatti hin argamu lammaffaan case study dha. Is a technique in which an individual is studied in great detail. Waa'ee nama tokko detail kan qo'achuu yoo barbaade researcheriin tokko individual studied in great detail. It provides tremendous amount of data about a single case or individual. Kun advantage isaati. Advantage isaa data baay'ee funaannachuu danda'a waa'ee nama tokko yookaan keezii single keezii waa'ee keezii takkaati garuu yookaan waa'ee nama tokkooti. Gaafa kana maaltu isa mudata? Rakkoo generalizationiitu isa mudata. But the result can't be applied to others. Kan inni sirriitti observe godhe yookaan kan inni detailii qo'ate waa'ee nama tokko yookaan keezii takka single keezii waan taate
nama baay'eedhaaf generalize gochuun ulfaataadha jechuudha. Case study yommuu fayyadamu. Advantagein isaa tremendous data funaannachuudhaaf isa gargaara. Waa'ee keesiitti akka yookaan nama tokko. Disadvantagein isaa immoo rakkina generalization'iitu as jira jechuudha. Survey'dha inni sadaffaan. Survey is used to collect data from a very large group of people. Hawaasa bal'aa tokko keessatti kan fayyadu inni kuni. Hawaasni tokko akka malee bal'aa yommuu ta'e survey yommuu fayyadamu kana egaa saampilii fayyadamee jechuudha. Nama baay'ee bira ga'uu danda'a gaafa kana. It enables to reach different hundreds of persons. Community yookaan hawaasa bal'aa bira ga'uu danda'a. Survey gaafa fayyadamu. Rakkinni isaa maalidha gaafa jettan survey gaafa fayyadamu rakkoo saampiliiti. Saampiliin inni funaannate sun yookaan hawaasa sana bakka bu'u jedhee namoonni inni funaannate sun akka saampiliitti fayyadame sun dhugumatti hawaasa sana bakka bu'u wanti jedhu gaaffii keessa gala. Kanaaf rakkoo saampilii qaba sarveeni. Well, inni lammaffaan research methodiin jechuudha correlational research methodidha. Correlational research method is a research method that measures the relationship between two or more variables. Hariiroo variabiliiwwan lamaa gidduu jiru safara yookaan meejor godha. Hubadhaa hariiroodha malee if cause and effect miti. It doesn't prove causation. Causation yommuu jennu which means it doesn't show the cause and effect relationship. Cause and effect relationship kan qo'atu experimentidha isa sadaffaa irratti ilaalluudha. Inni kun just relationii masaanii hariiroo masaanii gidduu jiru adda baafata yookaan meejor godha. Variabilii lama gidduu hariiroon jiru sun positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a, zero ta'uu danda'a. A variable is anything, variable yommuu jennu maal jechuudha? A variable is anything that can be changed or vary scores on a test. Wanta jijjiiramuu danda'u jechuu keenya variable yommuu jennu fakkeenyaaf temperature room temperature fi waan kana fakkaatan. Fakkeenyaaf researcheriin tokko smookingin yookaan tamboo xuuxuun dheerina umurii namaa irratti yookaan bara jireenya namaa irratti dhiibbaa qaba jedheetu qorate. Just kan inni qoratu maalidha? Relationship tamboo xuuxuu fi life expectancy yookaan dheerina umurii namaa gidduu jirudha jechuudha. Yoo tamboo xuuxuun umurii namaa gabaabsa yoo ta'e relationship gidduu jiru maal ta'a? Negative ta'a. Tamboo xuuxuun umurii namaa dheeressa yoo ta'e akka carraa jechuudha. Positive ta'a relation gidduu jiru. Tamboo xuuxuun umurii namaa irratti dhiibbaa wayitii hin qabu yoo ta'e zero ta'a jechuudha. Kanaaf relationship gidduu isaanii jiru positive, negative yookaan zero ta'uu mala. Well, egaa correlational research method amma kana yoo jenne inni sadaffaa fi inni dhumarratti ilaallu experimental research. Experimental research ammoo case fi effectidha jenneerra kan inni qo'atu. Case fi effectidha. It is a research method that allows researchers to study the case and the effect relationship. Hariiroo case fi effect gidduu jiru kan qo'atu variable lama gidduu jechuudha. In experimental research, one or more factors are believed to influential in jirti jechuudha. Isheen kuni tokko. The behavior being studied. Experimental research method keessatti wantoota afur adda baafachuudha qabaanna. Yoo xiqqaate wanta afur adda baafachuu qabaanna. Jalqaba irratti independent variable ni jira. Independent variable. At least one independent variable. Fakkeenyaan utubnee ilaalla. Dependent variable ammoo jira. Dependent variable ni jira. One dependent variable. Yoo jennu tokko ta'uu danda'a jechuudha dependent variable. Independent variable garuu at least one. Well, experimental group ammoo jira.
experimental groupii maal akka ta'e adda baafachuu qabaannaa. Control groupiin maal akka ta'e adda baafachuu qabaan. Wantoota arfan kana. Mee fakkeenya tokko moojila keessanirra kan jiru haa fudhannu. Isuma kana jechuudha. Waa'ee class size, achievementii, academic achievementii barattootaa irratti effektii akkamii akka inni qabu. Moojila keessanirra maal jedhaa? Do students in small class size have better academic performance than students in large class size jedha. Jechuunis barattoonni class size xiqqaa keessatti baratan barattoota class size guddaa keessatti baratan caalaa barumsa isaaniitti ni milkaa'u. As keessaa gaama maaltu jira? Tokko independent variable jira. Independent variable class size kanaa jechuudha. Class size kun independent variable dha. Dependent variable ammoo milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuu barattootaati. Students achievements. Students academic achievement. Inni sun maal ta'a? Dependent variable ta'a. Kana jechuun dependentidha. Inni jijjiirama jechuudha. Dependent variable kun maal ta'a? It is a factor that is measured in an experiment. It can change as the independent variable is manipulated. Independent variable kana utuu manipulated gootani, utuu adjust gootani. Jechuunis class size kana jechuudha. Class size independent variable jenneerra. Class size kana utuu guddistani dependent variable maal ta'uu danda'a? Tarii achievementii barattootaa hir'isuu danda'a. Jechuun barattoonni baay'een kilaasii tokko keessatti otoo baratani. Class size yommuu jennu baay'ina barataa kilaasii tokko keessatti baratuuti. Class size otoo guddate kilaasii tokko keessatti barataa baay'een otoo hin barata ta'e student academic performance hir'achuu danda'a. Hin xiqqaata immoo otoo ta'e class size otoo xiqqeessine performance isaanii maal ta'uu danda'a? Dabaluu danda'a ta'a. Kanaaf independent variable kun jijjiiramuu danda'a jechuudha. Independent variable. Well, kan biraa maaltu jira? Experimental group'itu jira. Experimental group kan jennuun students who are assigned to small class size. Factorii nuti dursinee waamnu sana dursinee caqasnu sanadha. Maal jenne? Do students in small class size jennee kaanee small class size have better academic performance than jennammo. Than jennee students in large class size zaanii booda kan jiru compare gochuu keenya argisiisa jechuudha. Small class size wajjin compare gochuu keenya argisiisa. Zaanii booda kan jiru comparisonidha jechuudha. Wal dorgomsiisaa jirra. Isheen sun control groupii taati. Zaanii booda kan jirtu yookaan factorii nuti lammaffaa irratti waamnu sun jechuudha. Yookaan ammoo experimental groupiidhaan kan wal dorgomsiifnu sun kan compare goonu sun control groupii jedhamti. Control groupii jedhamti. Kanaaf egaa as keessatti maaltu jira? Class size akkuma adjust goonuun independent variablein change ta'uu danda'a. Dependent variablein change ta'uu danda'a. Independent variable yommuu manipulated goonu jechuudha. Well, kanaaf amma kan mul'altan experimental research method keessa keezii fi effectii jira. Bu'aa fi sababaa fi bu'aatu jira jechuudha. Just class size fakkeenyaaf class size xiqqaa keessa class size xiqqaa otoo fudhattanii performansiin maal ta'uu danda'a? Performansiin barataa in dabalata. Achievement academic performansiin in dabala. Effectiidha jechuudha dabalumsa. Utuu guddistan immoo jechuunis kilaasii tokkotti barataa baay'ee ol naqxanitu baratan ta'e barataan baay'een kilaasii tokkotti barata osoo ta'e performansiin isaanii hir'achuu danda'a. Effectiidha. Keezii fi effectii gidduu relationii jirudha experimental research methodiin. As yommuu dhuftan fakkeenyaaf correlational research keessatti if there is a relation between smoking and the lung cancer, this doesn't mean that smoking
Smoking causes lung cancer. Just hariiroo akkamiitu jira? Rileeshinii positive immoo negative immoo ziirootu jiraadha malee correlational researchii keessatti keezii fi effectii mini jechuudha. Keezii fi effectii kan qo'annu yoo experimental research methodii fayyadamnedha. Kanaaf correlational keessatti just tamboo aarsuun laangi kaansarii fidaa? Wanti jennu waan nu galchuun qabu jechuudha. Keezii fi effectii. As yoo dhuftan amma akka keeziin isa maalidha? Tamboo aarsuu. Laangi kaansarii fida yoo ta'e inni sun effectiidha. Experimental research jalatti keezii fi effectii kan qo'annu jechuudha. Tuutoriyaaliin keenyarraa gabaabatti kana fakkaatti ture. Hamma yoonaatti waan faana taataniif galatooma ulfaadhaa. Nagaan nabinaa fayyaa ta'aa. By the way, YouTube channelii keenya subscribe warri hin goone subscribe godhaa please. Video kana ammoo hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada qabdan koomentii jalatti nuuf kommotaa. Nagaadhaan tura, nagaa qabaadhaa, nagaan nabinaa. Bye bye.